Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ultanjirtu fayya wayya dawatota fi hordofnoo keenya hundi keessan baga nagaan ooltanii kan nagaan oolshe nagaan nu abushuu bultii nagaa ta'u gallabni kan nagaan ufaatu rabbi nagaa sana godhu hamtuu deemtuun darraa rabbi nu haa eegu toltii deemtuun darra rabbi nu haa qunnamu rabbi nagaa nu haa godhu rabbi fayyaa isiniif haa kennu waan jibbitanii fi argattiin tollee fi dhageettiin tolle hunda rabbi nurraa haa fageessu ka argatti toluu fi ka dhageettitti toluu fi kan qaamaa fi qalbii namaatii tolu rabbiin nuuf haa dhiyeessu baga nu jiraattanii kanatti aansuudhaan kalee galgala moodiin gadda galgala waa'ee uummata keenya meeshaa kan asii galchataa jiru kan qabatee galaa jiru hundarra miidiyaa irratti uummanni tokko tokko warri akkanumaan dubbii sobaa oofuu fi jecha hin taane uummata qalbii cabsaa jiruu fi oduu qabatamaan qabne akkanumaan rakkoon akkana uumamteerti akkana ta'uuf jirra jee uummata riskii tarazaqaa jiru uummata jireenya ofii fooyyeffataa jiru cinqaa jiru rakkisaa jiru yaaddessaa jiru ammallee guyyuun ajandaa jijjiiraniituma qilleensa irratti gabbaasu wanni kun nama ajaa'ibaa. Gaarii miti waan ta'ee fi waan jiruu fi waan itti jiramu tokko yoo dubbatanii uummata ibsan badaan qabu rakkoon qabu garuu yaadan taanee fi waan hin jirree fi waan hin hojjetamin tokko yoo nama hin jaan hedduu ulfaataadha haa ta'uti barmeeliin akka biyyatti hin galle mootummaan dhowwee jira biyyarraa jedhamee wanni sun gabaafamee ture waa sanan illee irraa dubbadheen ture garuu warri waan kana kijiba kana gabaasu kun oduutti gaafatamummaa fudhatee silaa gaarii ture dubbii kijiba abbaan qabatee deemu kun jechuu barbaadeeti waan kana warra kaargoo ergu asiis gaafannee hanga biyyaa gaafachiise bira dhaqeetiin gaafadhe waan kana wallahi wanni kun amma dura hin dhageenye naan jedhanii gaaf dura naa deebisanii isin hin jeen ture naf fakkaata viidiyoo keessatti dubbadheen jira egaa gaafannee si deebifne jedhanii gaafachuu sanis bira dhaqeetiin gaafadhee qoradhee dhugaa fi soba uummanni barmeelii hawwallatuudhaaf jiru meeqatuun jaayiza godhee taa'utti jira akkasittiin gaafadhee wanni gaafadhe sun immoo uummanni lakki beeshaa hawwaluuf jira jedhanii har'uma kanaa'u gara barmeelii meeqaatti guuranii naqutti jiran jechuu gashuuf jiranii warri barmeeliin dhowwamee jira sodaannee jira jettanis dubbiin kijiba barmeeliin dhowwamee hin jiru barmeelii bitadhaa meeshaa keessa rattabadha rabbi isin haa razzaqu namni jiru waan jireenyaan dhiisu yoo gale meeshaa nu faayyada biyya keenya barmeelichinis nu faayyada huccuun keessa galu nu faayyada dhiqaan keessa galu hundinuu nu faayyada jechuudha baga jiraattanii kanuma isin jechuu barbaadeeti dubbii sobaatii malee dubbii dhugaatii miti dharri kun baay'atee jira kanaafuu baga jiraattanii silaagaa osoo dhowwamu taate warri kaargoodhaa hin fuudhu har'uma kanaa guuraa oolan kalee guuraa oolan kaleessan gaafadhe har'allee itti deebi'een gaafadhe hin jiru wanni kijiba dubbiin dhugaa waan akkasiin dhageenya jedhani eega dhugaa ta'e immoo eega kijiba ta'e immoo uummanni keenya amma dandeessa warri rattabattanis hagalu godha meeshaa galfadha dubartiin hedduun huccuu gaarii bittanii meeshaa gaarii bittanii mana keessanii wajjin teessan faayidaan qabu biyyatti galchadhaa biyya saniif haa taa'uti ofii haftanis rakkoon qabu meeshaan keessa saniif haa galuuti galchadha sanachi wanni biraan dhageenya riskii abbaan takka namarraa fuudhu hin jiru riskii rabbiin namaa kaa'e abbaan namaa jalaa tuqu hin jiru waan rabbiin namaa kenne namni nama jalaa tuqu hin jiru waan rabbiin fudhate abbaan namaa dhossee kaa'u hin jiru kanaafuu rabbi isin haa razzaqu riskii teessan bal'oo rabbi haa godhu qalbii teessan kan gammaddee ishiin jiraattu akka jiraattu rabbi isiniif haa godhu baga jiraattanii jireenya gaarii fi gammachuu gaarii fedha namni keenya rabbi isin haa gammachiisu jiruu gaarii rabbi isin haa jiraachiisu babbagala rabbi isiniif haa toshu ajajamuu jalaa rabbi nu haa baasu biyya rakkatte jalaa rabbi nu haa baasu rakkoo jalaa rabbi nu haa baasu rabbi nu haa bilisoomsu nagaa rabbi nuuf haa kennu tokkummaa rabbi nuuf haa kennu nasrii rabbi nuuf haa kennu barre bara bilisummaa bara nasrii bara gammachuu rabbi nuuf haa ta'u qabeenyi keessan balgii makar jenna nagaa rabbi isin haa godhu fayyaa taadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu